Madhee wanti hin jiru tokko illee hin jiru beektaa hogganaadhuma gaamma si'achii baafachuu malee jechuudha. Tole abdi Mubaarak akkam goona beeytaa? Dhagaartaa? Ijoollee baay'ee si dhagaara. Rakkoon kee kuni fira keetii miti diina kee hunda onnee tuqeessi galeemi. Rabbi haqa kee araboota si haa biraa si haa baasu. Boru mattaawaqaa gizee ijoolleen biyyaa si baafte achumaan maqaa keetiin mattaawaqaa akkaawuntii si haa banani. Tolee? Maqaa keetiin akkaawuntii si haa banani hin danda'ama seerri fooyya'eera. Siif haa banani. Asii waan jiru biyya alaatillee akka hayti keessii bahee gara biyyaatti galtu irratti si hojjanna. Maqaa keetiin boru gizee akkaawuntiin banamee sagantaa si qopheessina. Sagantaa si qopheessina ijoolleen waliin mari'annee sagantaa si qopheessina. Si gargaarsifna si galee an jira Mubaarak jira Abdiin jira Makiin jirti ijoolleen asirra jiran hundi isaanii jechuudha Raachiin jira every bakka feematiin asirra jiru hundi isaanii obboleewwan keeti si galee miti obboleewwan keeti ijoolleen Oromoo warri namni hin beekne jiran kunoo kan mana madaamii keessaa osoo viidiyoo kee laalteetiin hin boottu madaamin argitee firoottan ofiitti himtee si gargaarsisuuf jiran. Hiyyaadin kaleessa fayyaa turte ara rabbi sirraa fudhate miila kee rabbii kaleessa si kennetuyyuu sirraa fudhate si galee miti alhamdulillah jedhi obsi akka sammuu sin jeeqamne sammuu maal sin taane obsi an ilmoo hiyyeessati jetteetiniin ufin dhiphisin haati tiyya maal nyaatti maal dhuydi jettee ufin dhiphisini tolee. Ramadaana Idii darbe haadha keetii mallaqa argiteeti. Idii. Ramadaana. No guyyaa Idii eeggadda harmee keetii mallaqa argiteerta. Dalagaarran jiru ture yeroo sana. Amma Idii kanatti Idii arafaa kana erguu fi niyyaa qabda ture. Dila Idii kanatti gammachuun qaba ture beektaa dalagaa hojii masana dalagaa. Idii kanatti ati harmee keetii. Mallaqa iidaa waan isin iidii ittiin ooltu niyyaa qabda. Meeqa erguuf niyyaa qabda ture. Egaa xiqqaattus birrii 708 ergaa fedheetumaan qophaa'ee jira. Riyaala 700. Riyaalli 700 birrii Itoophiyaa meeqa ta'a? 20 taata 20. 20 akkanaati. 20. 20 anatu ergaa fi nama wannoo sanna erge. Ana Mubaarak si ergee. Jaree anan jedhuun Mubaarak si ergee du'aayii godhiif jedhee an ergee fi si erga akkaawuntii ollaa isii karraa irratti ergituuf natti amma ergaaf amma osoo asirra jiru si erga amma si erga risiitii si garsiisuu danda'a waan ta'eef akkaawuntii nama ollaa bira jiru natti 20 niyyatte san niyyaan kee akka wanta hojjenne akkaawuntiin ollaa keetti yoo jiraate natti himi ana ergaaf. Ergee fi risiitii si garsiisee ammuma risiitii si garsiisee qalbii takka rafta akka karaa haadha keetiitiin onneen si miidhamne. Ammoo firqaan qabu jawaalli kiyyaas kan duraan akkaawuntii irraa qabu beektaa fudhatanii garuu yoo jawaala biraa bilbilee isaan irraa fudhachuu malee. Tole bakka waan gootaati. Hin dhageenye maatiin kee akka rakkoon kun sirra gahe. Dhaga'anii yeroo irratti naaseen ture. Okay. Ati waan gootu 20 kana anatu ergaa fi Mubaarak si erga jedhaani karaa keessa akkaawuntii isaanii naa ergi risiitii sitti ergaa maalla Mubaarak si erga jedhaan ishii du'aa isii haa godhan. Tole bakka kee bu'ee ana ergaa. Ishii. Karaa keessaa na erga gizee laayib irraa baate. Inni أستاذ سيدي قالتومي كم بركاته ربي سيرا جعلته جزاك الله خيرا تنقصر والله ربي رحمة سيولينا أبتو وأنا تقبل وجه ربي سياجرات جسو أبتو مريكتي كيس ربي بركاتي فكاب مرام ربي سياريرس آمين إن شاء الله وما كنت كنير إيرا ربي سياتاسيس
آمين آمين أبشرين سنران فنو أما مكان جلوت دوان سيكدا بارك الله فيك جزاكم الله خيرا وان بلا وان التناسل تقبدا مجالا أما مكابر ريسنا نجري كي أبدون برتيتا متوقع باسورا مكا سامبر ريسي سيزاف كاملة سرا خرابان الكاهولي جتشوكي أوكي tole wanni biraa wanni ittiin haasa'u hin jiru jabaadha anama mucaa abdii fa'aatti dawwalee akkaawuntii biyyaa mattaaqaa isaa gizee baasaniin baasisiisa fi isinillee haqa isaa achiin araboota biraa gargaara fi nullee ijoollee oromootti iyyinee homa gizee inni gara ilma haadha hiyyeessaa kana ani duruma arge nama rakkataa tokko akka abdiin haadha maatii isaa citte akkanumaan laaleen agalan nama maatii irratti abdatee jiraatu fuula isaattu beeksisa isin galame. namni haadha ofii jiraatu maatii ofii jiraachisu fuula kana beeytan mucaa yomma fuulli kun hiddi akka mukaa itti goge akka ilma hiyyeessaa ta'e hubadhe fuularraa. Kanaaf garaana yaate isin waan barbaachisu godha nullee waan dandeenyu hin goona akkaawuntii maqama isaatiin mattaaqaa gida ijoolleen baawwateef itti dawwalee neemaarii fi abdillee akka maqaa isaatiin bayuuf hin godha achirratti sagantaa qabannee hin gargaarra inshaallah ijoolleen birallee warri as jala jettan yoo jiraattan sagantaa qabaa fi mucaa kana gargaarsisa anillee hin gargaarsisaani bakka tokkotti moor yoo walitti dhufnee gargaarsifnellee natti tola yoo barbaadan kophaa kophaatitti illee hordoftoota keessanii wajji gargaarsuu dandeettanii moor immootu yoo walitti dhufnee garagara fiiguu baannee mucaa kana guutummatti bira dhaabbanne natti tola. jechuudhumaa fi feemasoonni keenya yoo as jala jiraattanillee jechuudha. Kanuma ijoolleen namni 3,100 kuni gurbaa kana sabtii gargaarsa shirkaatirra yeroo darbe yoo fixe ofirraa inshaallah sabtii itti aanu osoo oolleen bulle sagantaa qabnee fi mucaa kana gargaaraa hundumti keessanii osoo quba qabaadhaa yeroo guyyaa qabnetti filis irraa nafinaa kootta. Kanumaan isiniin jedha rabbi dhugaa isaa haa baasu wallaa onneen na dadhabe mucaa kana rabbi dhugaa isaa haa baasu. Galatooma warra asirra dhuftanii dubbatan hundinuu Oromoon biyya jirtottu rabbi sinnuu hojii raachisu umuraa keessanii dabba dheeressu rabbiin egaa nama fuulduratti nama rakkataa wajjin dhaabatu rabbiin nu haa taasisu isiniin jedha jazaakumullahu khairan hasanal jazaa barakallahu fiikum. Suuraa kaasatiniin amma asirratti TikTokin naadhaaf fuula isaa agarsiisuu suuraa kaasaa karaa waasaappi dhufee isin dubbisaa suuraa kaasaa na ergaa ishii maxxansaa fi feesbuuk irratti illee feesbuuk Ayyib nan kaasee ergaati waasaappi kun budhuuti jira eenyu kaa fudhatte lakkoofsa. Falmata irraa fudha mucaa isinitti dawwalee akka rakkoo mucaa kanaa isinitti hime lakkoofsa keessa namni na ergama warri lakkoofsa sheekii kana hundi keessan inboxii na erga. Waasaappiidha hayyinaan jedhii siifan ergaan. Tole isuma mataa isaatii erga ammuma isin erga asuma TikTokii kanarratti erga naa barreessaa inboxii asuma keessa galaa inboxii mucaa kanaatiin naa barreessaa lakkoofsa keessa. Suuraa babbareecha naa kaasa naa erga tole. Hayye mamma masii kaasa erga. Hayye tole. Asuma Kotu Mubarak. Masih kakak. Mereka boleh ini. Agak isan surah lahir kali kau akas surah tika deh di mata. Tole baka. Tole. Karak isan si baresa. Wasapi wana kasi walin dubbana. Wata kahiyarin. Hiyarin aja. Iya. Aye. Naga antar rabba kakek bas. Iya ganas. Ulfat. Aye. warri full Facebook keetii maal jedha Asraddin Muhammad jedha foloorii 400 akkasii qaba Asraddin Muhammad jedha full Facebook kiyya wallahi rabbi isaa fayyisu mucaa kana rabbi maal fayyisraa meelee namaan biqilu kaaye rabbi akka isaa haa baasuuf nama gaddisiisa dhugaa rabbi nama gaddisiisa bataam nu yaadaan kutanii baay'ee tokko kanuma yeroo biraatti inshallah mucaa kana sagantaa qabnee fi gargaarra ishii hundumti keessanuu qarshii kuran qarshii biyya jirtanii kuran qofa qopheessa qarshii biyya jirtanii jechuudha namni 3,500 irra isa laaltan kun qarshii biyya jirtanii kuran gahaadha kuran riyaala kuran dirhama kuran dinaara kuran doolaara kuran yuuroo kuran birrii Itoophiyaa kuran
qarshii biyya jirtu kuran qopheessa maqaa maanno maqaa isaatiin tiktoo akkaawuntiin banamaa fi irratti galchitanii fi ilma hiyyeessatti mucaan kun amma baran danatti osoo hin kufne akkuma kennan dalagatee biyyaa ba'a jedheetiin miila ofii lamaan dhabe